Ashamaan kam jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessan nagaa keessanii baga nagaa taatanii baga har'a geessaniin isiniin jedha hundumti keessanuu har'aan kana barumsa haala kamiin ad friendii keenya ofirraa cufnee fooloo feesbuuka keenyaa banachuu dandeenyu waliin ilaallaa hangadhuma viidiyoo kanatti ilaalaan isiniin jedha hundumti keessanuu warri maatii kootiin taane sabskraabii gochuun maatii koonaaf ta'uun dagatiinaan isiniin zaraan na jajjabeessa ilmaan Oromoo hundumti keessanuu haala kamiin ad friendii keenya cufannee foolootti godhanna kan jirudha. Yeroo baay'ee nama adii goonee kaane namoonni nu hordofuu dhiisuu danda'u. Kanaaf fooloo yoo godhan immoo mataadhuma isaaniitiin malee nu jecha miti sila ta'ee fi deebisnee ad friendii jalaa baasuu hin dandeenyu sila ta'ee fi yeroo baay'ee. Kanaafuu akkamittiin fooloo keenya itti banachuu dandeenya kan jirudha barumsi har'aan kanaa gama feesbuukitti ceenaa jechuudha. Feesbuukii keessa yeroo seentan as bakka tuttuqaa sadan kana tuqxanii seentu jechuudha. Yeroo as tuqxan siiting and privacy kan jettu kana tuqxu jechuudha. Ammallee deebistaniituma siitingii kan jedhu kana tuqxu. Innaa deebistanii siitingii tuqxan haala kanaan ol sissitanii kaatanitti as followers and republic kan jettu kana tuqxu jechuudha. haala kana yeroo tuqxanii ani fakkeenyaaf dura fooloo itti banadheen jira sille ta'eef warroonni friendisi kanarraa qabdanii deebistanii fiddanii riippilikii irra godhachuu dandeessu siniin jedha akka jiruun kana jala kan jiran hunduma isaa friendisi warra jiru kanneen warreen qabdan riippilikii irra godhadha warreen jala jiran kana hundasaa riippilikii godhaatii itti banaa foolooriin kissan akkaataatti banamuudha haaluma kanaan jalqishiidhumarra jirtu kanneen warreen akkasitti bantanii keessan cuftanii keessan banaa fi akkasitti oonirra godhaatii itti banaa isiniin jedha ishee kanneen lamaan illee haala kanaan banaatii riippilikirra naqadhaa warroonni friendiirras qabdanis friendisiirra keessanis haala kanaan riippilikirra godhachuu hin dagatinaan isiniin jedha warroonni isiniin gallee irra deebi'aallee ilaala riippilikii dhumarra gootu isa dhumarraa immoo kanneen lamaan itti banuu fi hin dagatinaan isiniin jedha ammas egaa ammoo bakkuma kana dhuftanii as haa riippilikii kan jettu kana tuqxu jechuudha. Haa riippilikii kan jettu kana tuqxu yeroo tuqxan hammallee ishee jalqabarra jirtu way can send you friends kan jedhu kana tuqxu jechuudha ishee jalqabarra yeroo kana tuqxan amma fakkeenyaaf friendisiirra godhadheen jira sababan fooloo jalqabatti banadhee jiruudhaa fi kanaafuu fiddanii asirra godhachuu dandeessu warreen asirraa qabdan friendisiirra godhachuu dandeessu jechuudha friendisiirra kaawwadhaa haala kanaan warroon evriin kakootan friendisiirra gochuu hin dagatinaan isiniin jedha haala kanaan fooloon keenya itti nuu banamee jira asirraa fuutaniituma shuma kana raayitii kanarraa fuutanii friendiirra godhattu akkaataa fooloon keenya itti nuu banamuudhaan isiniin jedha mee deemnee ilaalla fooloon keenya itti nuu baname moo akkami kan jedhu profailii keenya jala galla profailii keessan jala yeroo galtan as dhuftu bakka tuttuqaa sadan kana tuqxanii ilaallattu jechuudha bakka tuttuqaa sadan kana tuqeen ilaalee sin agarsiisame isinillee haala kanaan ilaallachuu dandeessu views kan jettu kana tuqxu jechuudha viewsii kana yeroo tuqxan kunoo haala kanaan fooloon koo itti naa banamee jira jechuudha isinillee haala kanaan foolowii keessan itti banachuu dandeessu kana booda namni adina ergachuu hin danda'u fooloodha godheena hordofuu danda'a malee ad friendii na gochuu hin danda'u haala kanaan foolootti banadhaa fooloon hedduu sin barbaachisaa hedduu nama gargaaran isiniin jedhaa warroonni friendii bichaa qabdan fooloo itti godhachuu hin dandeessun isiniin jedha ilmaan Oromoo hundumti keessanii warroonni gaaffii qabdan na gaafachuu dandeessu aman danda'eerraa isiniifan deebisaa aman danda'eerraa isiniifan qoodaan isiniin jedha ilmaan Oromoo hundumti keessanuu haaluma kanaan illee dheengadda barumsan barsiisee ni jira isallee seenaatii ilaalladhaan isiniin jedha warroonni immoo yuutuubii koo sabskraabiin goone sabskraabii gochuun maatii koo ta'uu na jajjabeessaa na gargaaraan isiniin jedha isin malee maalan qaban isiniin jedha gaaffii barbaadan koomentii jala kaa'aa ani immoo siniifan deebisaan isiniin jedha ilmaan Oromoo hundumti keessan adraa keessan warroonni keessattuu viidiyoo kiyya ilaaltanii callistanii bira darbitan laayikii godha laayikii gochuun birrii isiniin gaafatu qubumaan gadi tuqxu viidiyoon ima ilaaltu garuu laayikii gochuun
Isinitti ulfaataa maaliif akkas ta'e hin beeku isiniin jedha. Laayikii naa gochuu hin dagatinaa jajjabeessaa viidiyoo hormaa jala yuun ooltu viidiyoo kommoo hadaraa keessan laayikii naaf godhaa waan biraa dhiisaatiin isiniin jedha. Yuutuubii koo sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.